Siiniim utuu amma meetuma karaarra deemnuume boorsaa keessatti birrii miiliyoona 752 arganne maaluma ittiin gootaa? Animmoo sila waan baay'een ittiin godha malee. Angaruu keekii amma barbaadeef miriindaa amma barbaade bitadheen ittiin waxxara malee. Angaruu jechuudha taankii beektanii taankii isa guddaasaa bitadha. Ergasii immoo helikoophtarii isa guddaasaa bitadha. Kana booddee maaliin godha beektaa? Mana barumsaa keenya xaxxaaxessa. Ati garuu hin taatuuf nuunis egaa wajjinumaan keessatti nu gubdaayi. Lakki maaliif ree? Isiniin baasaam durse. Barsiisaa herregaa garuu kutaa tokko keessa gashee itti qollafeen wajjin fanaddaasisa. Yoo nama taate booskii naa baataare. Ani jechuudhaan manaa namaa wajjin waliin lolinii naa jedhan malee silaa sin dhiisu ishii. Ammayyuu garuu natti buutee naan sin dhiisu. Hin sodaatte mitii gaammati. Na sodaatteetii moofamaa maa oduu baastaa. Anatu si sodaataa ka. Ndaa'umsiin baa garuu tokkoffaa wal maccaroon hin jiru. Lammaffaa wal ciniinuun hin jiru. Sadaffaa. Utuun jalqabeen na dhoofte ishii. Yooma barsiisatti isiin himuti. Itti maayyuu bulishii sodaata. Siiniim nulillee diishii bitaannee kana booddee nulillee diishii qaamnaa. Dhugaa dureessa fuudhanii bitan immoo maatiin kee. TV keenya gurguree diishii bitaannee. Nunis egaa bor TV keenya gurguree diishii bitaannaa. Nutu dura bitaatee. Ishee abbitti maal si gargaaru? Anoomee mana barumsaatitu akka saayinsiin jedhutti namni jaldeessarraa dhufee jennaan nanoo eegeen isaa immoo akkam ta'ee deeyyaadenitu. Kanammoo Dookter Naabiyaar caalaa namni beeku hin jiru adeeman sin gaafachuu dhufe. Eegeen isaa immoo akkam ta'e ree namni edda jaldeessarraa dhufe ta'e. Gaaffii gaariidha. Ilaa maal sitti fakkaati? Kan dhiiraayi fuuldurumatti naanna'e. Kan dubartootaa immoo anoo maaluma akka isaan godhan iyyuu hin beeku. Kan dhiiraa fuulduratti naanna'eere. Eeka. Maaloo argan nyaata nyaadhee tureera birrii mashanillee naa kenne ittiin hin daabboo bitadhee nyaadha. Dhiifama birrii jijjiirraa qabadhee hin jiru. Rakkoon qabu moobaayil baankiingiidhaan naa ergi qabaati. Achii na fuudhi kaa birrii shan immoo? Maal taaree maal? Namicha nana itti garuu attuma cimaa akkamiidhaa kan poolisii sadii bukkee darbitee mana namaatiif firiijii fuutee baate. Baay'ee mancimaadha. Meeshaa akkamumattiin poolisii sadii shawwaddee mana namaatiif firiijii hatuu dandeessati. Poolisii gurraatti maal taate ani kuwaas kan hin dhufe muuxannoo kositti muuf miti adabamuun dhufe malee qabame. Maaloo? Shuma kottumee gaaffii gaafatamtu qabda. Na gaafadhaa barsiistu kunoo dhufeera. Tole akka nuti saayinsii keessatti si barsiisetti qulqullina daree keenyaa akkamitti eeggachuu dandeenyaan jedha. Manta maarii dhufuu dhiisuudhaan qulqullina daree keenyaa eeggachuu dandeenya. Maaloo ana keettiin sin barsiisee saayinsii keessatti. Isin garuu maaliif gaafa manatti galtan daftara keessa hin dubbistanii?
Barsiistu. Manni barumsaa lafatti baratan ta'e manni jireenyaa amma lafatti jiraatanidha malee lafatti daftara dubbisan miti ka. Tish! Stupid! Ishii barattoota daftarii maatisii keessa baafadhaa. Har'a kan isin barsiisu waa'ee aljabiraadha. Aljabiraa jechuun fakkeenyaa fi aan walqixa baa yoo ta'e baan immoo walqixa caa yoo ta'e aanii walqixa caa jedhama jechuudha. Mee namni isinii ganamee fakkeenya fudhatee naaf ibsu. Kunoo barsiistu. Si galeera ishinatti amma fakkeenyaa fi isinii mucaa keessanii baay'ee jaallattu. Ani immoo isinii nan jaalladha. Akkas jechuun ani mucaa keessanii baay'een jaalladha jechuudha. Maal? Intala kee baay'een jaalladha jechaarta? Sirriitti. Oduu ammee magaalaa Culuqqee Maalimuu jedhamu keessatti namichi gabaa keessatti cikiisa maanna'u jaalaleessa coobeedhaan waraanuun utuu badaa jiru caakkaa keessatti waraabessi gaafatti dhufu naaf birmadhaa jedhee iyyuu isaatiin iddoon jiru beekamee to'annoo jala oolfameetii jira. Kaanuma irratti hundaa'uun namoonni naannoo sana jiraatan yaada isaanii miidiyaa keenyaaf ibsaniitii jiru. Yaada isaanii hordofneetii walitti deebinaa. Cara kana kennu keessanii fi guddaa galatooma. Egaa akkuma beekamu kun naannoo kanatti wanti uumame kanadha. Kanarraa kan wanta jechuu barbaadu naannoo kanatti nama caalaa waraabessatu seera kabachiisaa haara dheetee yaada. Kana fakkaata. Harme. Maanni immoo Siif himee abbaan obbolaadhaayi. maarre obbolaadhaaf sin dhibui. Himee harme makiinaan gaafa deemumee maaliif aan jedha. Zum jedhee deemuun gaafa dabbatuunitu akkas godhata. Ishi gaafa makiinaan deemumoome maaliif mukoonni dudduubatti fiigu. Aniyyuun beeku soo maaliif akka isaan fiigan. Adda keessi dhiigaara. Si fudhatee fiigaa jira. Si shawaadee. Bayya manarraa. Amma dubbadhu akka silaa fakkaraa artistii caakkaa kana keessatti namni tokko iyyuu hin jiruuti kottuu naa ba'i. Lakki garuu dhiisilaa ol kaasee lafatti si dabalala. Maannati garuu maalii argatee akkasumatti fakkaruutti kaatee. Beektuuti abbaan kokko poolisiidha. Yoo abbaan kee poolisii ta'e horee maaliin godha? Utuun asitti si ajjeese iyyuu situ hidhama. I can see